Ashama harka fuunee jirra jirtu kabajamuuf jaalatamoo hordoftoota YouTube chaanaalii Abbush Moobaayil Apptuu viidiyoo irraa keessatti immoo akkaataa iimoo keenya sagalee garaagaraa irratti hidhannu isinitti agarsiisa. Yeroo namni nuuf bilbilu sagalee amma akkasirratti dhageettanii kana isa biratti dhageessisa jechuudha. Nama nuuf bilbilu san biratti sagaleewwan mimmiidhagaa isinirra kaawwattan kana akka isa biratti dhageessisu haala kamiin akka irra kaawwannu isinitti agarsiisa. Akkasumallee sagaleewwan hedduutu jira. Yoo barbaadan immoo gaalaarii keessanirraa faayila keessanirraa sagalee mimmiidhagaa barbaadan haala kamiin iimoo keessanitti akka galfachuu dandeessan isinitti agarsiisa. Hanga xumuraan hordofaa viidiyoo kana laayik gochuun eegaa jalqaba irraa duuba deebi'ee isinitti agarsiisa. Jalqaba iimoon keessan appideet yoo hin taane appideet godhattanii iimoo keessanirra erga seentan booda haala kanaan iddoo piroofaayila keessaniitti irratti al tokko kiliikii gootu. Achi booda akkana gadi buutanii siiting kan jedhu ni jira. Siiting kan jedhu kana irratti kiliikii gootu. Achi booda ammas fankishin kan jedhu ni jira. Isa irratti kiliikii gootu. Achi booda akkana gadi buutanii gara xumura kana irratti koolar toon kan jedhu ni jira. Isa irratti kiliik gootu al tokko. Achi booda as keessatti sagaleewwan garaagaraa ni jiran jechuudha. Kunoo tireediing jedhee islaamik jedhee hedduutu jira jechuudha. Arabiik hedduutu jira. Baangaalii Indiyaa jedhee sagaleewwan mimmiidhagaa garaagaraatu jala jira jechuudha. Kan barbaadan irratti arabiik yoo ta'e islaamik jedhee hedduutu jira jechuudha. Asirratti akkuma argaa jirtan kan barbaadan irratti filattanii irratti hidhattan jechuudha. Kunoo sagalee garaagaraatu jira jechuudha. Sagalee barbaadan irratti hidhachuu dandeessan. Yoo barbaadan immoo gara gubbaa kana mallattoo xiyyaa ol garagare kana irratti al tokko kiliik gootanii asirratti import music kan jedhu jira. Import from video kan jedhu ni jira. Kan barbaadan jechuudha. Gara gaalaarii keessanii isin geessaa. Kun immoo gara faayila audio bilbila keessanirraa qabdan sagalee barbaadan akka itti galfattan import music kan jedhu kan irratti kiliik gootan gara sagaleewwan bilbila keessanirraa qabdanii isin geessa jechuudha. Faayila keessanirra seentanii sagalee barbaadan faayila keessanirraa fudhattanii dhuftan jechuudha. Kun as keessatti sagaleewwan garaagaraa ni jiranii. As keessaa kan barbaadan irratti kiliik gochuudhaan hidhuu ni dandeessan. Yoo barbaadan immoo gara viidiyoo deemtanii viidiyoo illee godhachuu ni dandeessan jechuudha. Viidiyoo irra yoo kaawwattan yeroo namni sun isinii bilbilu viidiyoo isinirra kaawwattan san ilaalaa isinii bilbila jechuudha. Kunuuf fakkeenyaaf meeshaa kanarraa godhu. Viidiyoo kana fudhadhee dhufee achi booda iddoo kanarratti taayitilii barreessitan waanuma barbaadan jechuu barbaadan maqaa keessan itti barreessitan jechuudha. Mee maqaa kiyyattaa barreessu. Achi booda waanuma barbaadan erga irratti barreessitan booda addan kan jedhu kun ni jira. Addan kan jedhu kanarratti al tokko kiliikii gootu. Achi booda haala kanaan rooteet godhee ani eeyiduu hanga xumuru. Achi booda haala kanaan success jedhee jira jechuudha. Kana booda iimoodhaan yeroo namni naaf bilbilu viidiyoo nama filadhee irra kaawwadhe san ilaalaa naaf bilbila jechuudha. Isa biratti viidiyoo santu mul'ata jechuudha. Haala kanaan viidiyoo barbaadan audio garaagaraa itti hidhachuu ni dandeessan jechuudha. Haala kanaan yoo barbaadan as keessaa sagalee mimmiidhagoo hedduutu jira. As keessa kan barbaadan irra kaawwachuu ni dandeessan isiniin jedha. Haala kanaan sagalee mimmiidhagaa iimoo keessan irratti kaawwachuu ni dandeessan isiniin jedha. Viidiyoo kana laayik gochuun dagatina. Hanga viidiyoo itti aanu walitti deebinutti turtii gaarii nagaan tura.